Kana beektu laata sagantaan kana beektu laata har'aa kiyya kan baay'ee nama gaddisiisuu fi akkasumas immoo kan baay'ee irraa baratan jedhee namana. Innis maal jettanii akkuma YouTube'n tokko monetize ta'u maal ta'u illee jira jechuudha. Demonetize ta'uun illee jira jechuudha. Oh my god, oh my god, oh my god. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf viidiyoo har'aa kana keessatti yookiin immoo suur sagalee har'aa kana keessatti gaaffii 5 deebisuu kanas ba'e inni tokkoffaa maaliif akka hin bade akkuma beekamu egaa darbe keessa YouTube irraa badeen ture tokkoffaa irratti maaliif akka hin bade isin ibsa. Inni lammaffaa immoo garaagarummaa monetizationii fi demonetization isinitti himachuudha. YouTube'n tokko yookiin immoo websaayitiin tokko yookiin immoo TikTokiinis haa ta'u Facebookiinis haa ta'u monetize ta'e gaafa jedhamu maal jechuu akka ta'e akkasumas immoo demonetize jechuunis illee maal jechuu akka ta'e isinitti hima jechuudha. Inni sadaffaan yoomii kaasee YouTube'n kiyya yookiin immoo lammii YouTube'n demonetize akka ta'e isinitti himuuf jechuudha. Kun mardoodha. Inni arfaffaa sababa YouTube'n kiyyaa yookiin lammii YouTube'n itti demonetize ta'e isinitti hima jechuudha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa immoo amma lammii YouTube'n yookiin immoo YouTube'n kiyyaa istaatisii akkamirra akka jiru yookiin immoo maalirra akka jiru isinitti himuuf kanas ba'e jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti akka hordoftan affeerraa kiyya. Jira jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammii YouTube warra nan beekneef ani lammiidha. Lammii YouTube irraati akkuma beekamu egaa as dhiyoo kana sagantaa kana beektu laata akkan eegalee quba qabdu jedhee yaada. Sagantaa kana beektu laata kana keessatti wantoota babbareedoo wanta haaraa ta'anii fi wantoota barsiisoo ta'an kan isin fayyada jedhee yaadu. Daqiiqaa xixiqqeessan daqiiqaa 5 gunneen akka isin dhiyeessu eegalee beekamaadha jechuudha. Sanuma hordofuutiin immoo viidiyoo har'aa yookiin immoo suur sagalee har'aa kana keessatti immoo waa'ee YouTube demonetizationii qabadhee isinidha jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti akka hordoftan affeerraa kiyya. Viidiyoon kun baay'ee isin fayyada jedhee yaada. Keessumaayyuu namoota YouTube mataa keessanii qabdan yookiin immoo YouTube channelii qabdan akkasumas immoo namoota YouTube channelii banachuuf karoora qabdaniif illee baay'ee fayyada. Akkasumas immoo namoota YouTube qaban bira akka ga'uu fi namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan akka share gootan isin jechuun barbaada. Egaa akkuma dubbachuu yaale viidiyoo kana keessatti yookiin immoo suur sagalee kana keessatti gaaffii 5 deebisuu kanas ba'e jechuudha. Inni jalqabaa maaliif akka hin badedha. Egaa akkuma beekamu baay'een keessan maaliif baddee viidiyoo hojjechaa jirtu naan jechaa turtanii warreen kan na gaafachaa turtan carraa kanatti fayyadamee guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Wanti na balleesse inni jalqabaa YouTube kiyyatu yookiin immoo lammii YouTube'itu ji'a darbe keessa demonetize na jalaa ta'ee ture jechuudha yookiin immoo monetization narraa ka'ee ture. Sana faana wal qabate YouTube'n kiyya gaafa demonetize ta'u anillee immoo demoralize ta'e jechuudha yookiin immoo moraaliin nabe. Sana qofa illee ture erga YouTube'n kun demonetize ta'ee irra deebisee monetize gochiifachuuf jedheetaniini seerota YouTube'n baasee kan cabsite naan jedhan sana seera sana dubbisaan ture jechuudha. Maal jennaani YouTube channelii banatte jennaani seera YouTube'n baase eeguun dirqama waan ta'eef yoo seera sana cabsite immoo waan si adabanii fi dirqama seera sana seeraan beekuu waan hin qabuufan sana dubbisaa ture jechuudha. Sababa sanatti kanani viidiyoo gadhiisuu dhabeef yookiin immoo suur sagalee hojjechuu dhabeef jechuudha. Gaaffii inni lammaffaani garaagarummaa monetizationii fi demonetizationii jedha jechuudha. Egaan akkuma beekamu monetization jechuuni yookiin immoo waan tokko monetize ta'e jechuuni birrii fiduu eegale jechuudha. Yookiin immoo money make gochuu eegale jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube'is haa ta'u, TikTokis haa ta'u, Facebookis haa ta'u, websaayitis haa ta'u monetize ta'e gaafa jedhamu birrii hojjechuu eegaleera jechuudha wanti suni. Egaa akkuma beekamu YouTube'n tokko monetize ta'uuf immoo watch hour sa'aatii 4,000 fi subscriber 1,000 guutuu akka qabu isinitti himin ture. Erga watch hour 4,000 arganne subscriber 1,000 darbine yoo YouTube keenya irratti wanta YouTube'n jibbu yookiin immoo seera YouTube'n baase yoo hin cabsine ta'e maal gochuu dandeenya jechuudha. YouTube keenya monetize gochiifachuu akka dandeenyu beekamaadha jechuudha. Akkuma monetize ta'u immoo maal ta'uu ni danda'a jechuudha. Demonetize ta'uus ni danda'a jechuudha. Demonetize jechuun immoo yookiin immoo YouTube'n tokko yookiin immoo websaayitiin tokko yookiin immoo TikTokis haa ta'u kamuu haa ta'u demonetize ta'e jechuun immoo monetization isaa irraa ka'e jechuudha yookiin immoo isaa birrii hojjechuu dhaabuu jechuudha. Demonetize jechuun faallaa monetization jechuudha. Kanaaf YouTube'n tokko demonetize ta'e gaafa jedhamu YouTube'n sun maal gochuu hin danda'u jechuudha. Birrii hojjechuu hin danda'u jechuudha yookiin immoo viidiyoo sanarratti yookiin immoo abbaa chaanalii sanarratti beeksisni adda addaa yookiin immoo advertiin adda addaa hin gadhiifamu. Advertiin hin gadhiifamu taanaan immoo beeksisni hin gadhiifamu taanaan immoo galiin argatu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf YouTube'n kiyya ji'a darbe keessa maal ta'e ture jechuudha demonetize ta'ee ture jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti YouTube'n tokko monetize ta'e jechuun birrii hojjechuu eegale jechuudha. Demonetize ta'e jechuun immoo YouTube'n suni birrii hojjechuu dhaabe jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan monetizationii fi demonetizationii kanadha jechuudha. Gaaffii inni sadaffaanii yoomirraa kaasee YouTube'n kiyya demonetize akka ta'edha jechuudha. Kana jechuun egaa akkuma isinitti himuu yaale YouTube'n kiyya demonetize ta'e ture. Oh my god, oh my god. Dhugaa isiniin jedha baay'ee wanta jibbisiisa wanta abdii nama kutu wanta baay'ee nama aarsutu na mudate jechuudha. Egaa YouTube'n kiyya demonetize ta'e ture. Guyyaan isaa yoonaan jettanii egaa akkuma beekamu akkuma viidiyoo adda addaa irratti isinitti himaa ture ji'a juunii keessa yookiin immoo gaafa juun 11 yookiin immoo gaafa waxabajjii 11 2022
YouTubein kiyya monetize ta'ee miseensa YouTube partner programmii akka ta'e isinitti himeen ture. Sana booda Juun keessa erga monetize godhee booda Juulaay keessa yookiin immoo ji'a adoolessaa keessa immoo maal ta'e jechuudha. Poostaan dhaabbata Google AdSense irraa naaf ergameeti. Lakkoofsa naa ergame sana karaa saanduqa poostaa kiyyaan naa ergame sana Google AdSense kiyyatti guutuutiin ergan Google AdSense kiyya verify gochiisee booda waan guddaa tokkotu na mudate jechuudha. Innis ji'uma adoolessaa sana keessa jechuudha yookiin immoo adoolessa 29 bara 2022 messaging karaa emailii fi akkasumas karaa YouTube maal jedhu nagee jechuudha. We determined that your channel is no longer eligible for monetization kan jedhu message akkasitu nagee jechuudha. Emailiin seenee karaa emailiis messaging kun nagee akkasumas immoo karaa dashboard YouTube kiyyaa gaafa banullee kun akkuma sarara argitanii messaging akkasii na qaqqabe jechuudha. Ni message kana gaafa argogaa yeroo jalqabaaf waan ta'eef waan kun yookiin immoo YouTubein kiyya demonetize ta'uun yeroo jalqabaaf waan ta'eef baay'een na'ee seera YouTube cabsiteettaa naan jedheeti guyyaa gaafa Juulaay 29 irraa kaasneeti monetization irraa kaasneerraa yookiin immoo YouTube kanaatiin birrii hojjechuu hin dandeessu jedhanii narraa kaasan jechuudha. Kanaafuu gaaffii yoom lammii YouTubein demonetize ta'e yookiin immoo isaa yoom miseensa YouTube partner programmii keessaa bahe gaaffii jedhuu fi ji'a Juunii keessa monetize ta'e Juulaay keessa poostaa kiyya verify gochiise Juulaay 29 immoo demonetize ta'e jechuudha yookiin immoo miseensa YouTube partner programmii keessaa bahe jechuudha. Gaaffiin itti aanu sababa maaliin lammii YouTubein demonetize ta'e yookiin immoo miseensa yookiin immoo YouTube partner programmii keessaa bahe kan jedhudha. YouTubein kiyya kan inni demonetize ta'e yookiin immoo kan inni YouTube partner programmii keessaa kan inni bahe sababa tokkoonidha jechuudha. Akkuma beekamu egaa YouTube irra seera baay'eetu jira. Yoo seera sana keessaa tokko ishee cabsine maal gochuu danda'u jechuudha. YouTube keenya yookiin demonetize godhu akka inni birriin hojjenne godhu yookiin immoo maal gochuu danda'u jechuudha. Guutummaa guutuutti YouTube sana demonetize gochuu miti terminate gochuu hin danda'ama jechuudha yookiin immoo YouTube irra balleessuu hin danda'u jechuudha. Garuu kan kiyyaa demonetize ta'e malee terminate miti jechuudha. Terminate jechuun sirma isaa dhaabbanni YouTube maal gochuu danda'a jechuudha. YouTube channelii keenya viidiyoo qabnu waliin laayikii isaa, koomentii isaa, viiyuu isaa waan hunda isaa waliin maal gochuu danda'a jechuudha. Platformii sanarraatii xaragee gaafa balleessu termination jedhama yookiin immoo YouTube sun terminate jedhama jechuudha. Inni kun garuu demonetizationidha. Demonetization jechuun immoo monetization irraa kaasu yeroo biraa maal gochuu dandeenya jechuudha. Apply gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa akkuma beekamu sababa adda addaatiin yookiin immoo sababoonni YouTube tokko demonetize gochisiisuu danda'an yookiin immoo YouTube tokko nurratti cabsisuu danda'anii sababoota hedduutu jira jechuudha yookiin immoo sababoota baay'eetu jira jechuudha. Sababoota baay'ee sana keessaa yookiin immoo sababoota hedduu sana keessaatii tokko ishee cabsinee argamne jennaani maaltu danda'a jechuudha. Yookiin YouTubein keenya demonetize ta'a akka birriin hojjenne nu godhu jechuudha. Yookiin immoo maal gochuu danda'u jechuudha. Ciruma isaa nu balleessuu danda'u yookiin immoo YouTube channelii keenya platformii YouTube irraa balleessuu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu sababni YouTube tokko demonetize gochisiisuu danda'u keessaa inni jalqaba seera copyright yoo cabsine jechuudha. Copyright strike inni biraan content reuse dida inni biraan repetitive content inni biraan qabiyyee geessota yookiin immoo wanta sexually faana wal qabatu gadhiisuutiin inni biraan qabiyyee hate speech adda addaa inni biraan dhimmoota wal falmisiisan yookiin immoo controversial issue waan ta'an YouTube irratti gadhiisuu inni biraan qabiyyee qawwee faana wal qabate yookiin immoo meeshaa waraanaa qabatanii YouTube irratti bahu waan dhiiga qabu fi kanneen kana fakkaatan yoo xiqqaate gara 15 oltu jira jechuudha. Kontentiini yookiin immoo viidiyooni beeksaaf friendly hin taane yookiin immoo advert friendly kan hin taane kan YouTube keenya cufsisuu danda'an akkasumas immoo demonetize gochiisuu danda'ani baay'eetu jiru jechuudha. Sana yeroo biraa viidiyoo biraatti kan qabadhe isinii dhiyaadha jechuudha. Sababoota YouTubein tokko itti demonetize ta'uu danda'u akkasumas immoo sababoota YouTubein tokko itti cufamuu danda'an yeroo biraa viidiyoo biraan isinii jedha. Warreen kana keessaa yookiin immoo seerota YouTubein baase keessaa kan ani cabse yookiin immoo kan lammii shoo cabse jedhamee natti barreeffame yookiin immoo YouTubein kiyya demonetize ta'e maal jechuudha content reused kan jedhamu jechuudha. Egaan content reused gaafa jennu namoonni tokko tokko akka copyright yeroo fudhatantu jira. Garuu copyright fi content reused gidduu garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Copyright jechuun viidiyoo namaa yookiin immoo hojii namaa eeyyama isaa malee yookiin immoo eeyyama abbaa viidiyoo sanaa malee akka keenyaatti yoo deebisne post goone yookiin immoo upload goone deebisnee kan keenyatti fayyadamne sun copyrightidha. Garuu content reused gaafa jennu garuu copyright irraati garaagarummaa guddaa ni qaba jechuudha. Kana jechuun viidiyoon copyright hin qabne yookiin immoo viidiyoo copyright hin qabne garuu content reused yeroo jedhamutu jira jechuudha. YouTube channelii tokko content reused qaba yookiin immoo seera content reused cabseera jechuuf immoo wantoota guddaa ja'a keessaa tokko yoo raawwannedha jechuudha. Kanaaf viidiyoo xaanu keessatti wantoota content tokko reused jechisanii fi akkamitti content reused sana immoo remove gochuu akka dandeenyu yookiin immoo akkamittiin akka fix gochuu dandeenyu illee viidiyoo xaanu keessatti qabadhe isinii dhiyaadha jechuudha. Garuu akkuma isinitti hime
Repetitive content gaafa jennu, content reused gaafa jennu, copyright gaafa jennu sadansaayyuu wanta garaagaraadha jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa viidiyoo itti aanu keessatti qabadhe isinii dhiyaadha jechuudha. Gaaffii inni dhuma maal jedhaa amma lammisho tuubiinii maalirra jira kan jedhudha jechuudha. Egaan akkuma isinitti himuu yaalee waxabajji keessa yookiin immoo juun keessa monetizan ta'ee juulaay keessa yookiin immoo adoolessa keessa poostaan naa ergame adreesii kiyya verifaayin gochiifadhe jechuudha. Yookiin immoo piiniin naa ergame piinii sana verifaayin gochiifadhe. Sanaan booda gaafa juulaay 29 yookiin immoo gaafa adoolessa 29 immoo yuutuubiin kiyya diimonitaayiz ta'ee ture jechuudha. Yookiin immoo lammisho tuubiin kun diimonitaayiz ta'ee ture isiniin jedheera. Sanaan booda gaa yuutuubiin carraa lama naa kenne. Carraan tokkoffaan right to appeal dha. Akkuma asirraa argitanii appeal gochuu dandeessa kan jedhu naa erge jechuudha. Inni lammaffaa immoo guyyaa 30 booda reapply gochuu dandeessa monetizationiif naan jedhe jechuudha. Appeal jechuun akkuma beeknu gaa oliyyannoodha jechuudha. Content reused qabdaa jedhanii itti natti ergan jechuudha. Garuu ani content reused isaan jedhan kana hin qabu lakki. Contentiin kiyya content reused hin qabu yookiin immoo seera content reused hin cabsine jedhee yoon itti amane guyyaa 14 gidduutti maal gochuu danda'a ture jechuudha. Right to appeal yookiin immoo mirga oliyyannoo kiyya dhiyeessuu nan danda'an ture jechuudha. Garuu oliyyannoon kun haa danda'u malee yookiin immoo oliyyannoon kun yoo danda'ameyyuu ani right to appeal kana hin dhiyeessinen ture maal jennaani oliyyachuu fi dirqama maal ta'uu qabachuudha. Seera isaan jedhan sana yookiin immoo seera cabsite jedhan sana yoo ati hin cabsine ta'e malee cabsitee yoo appeal goote chaanalii kee maal sirraa gochuu danda'u jechuudha. Chaanalii kee siruma isaa sirraa balleessuu danda'u yookiin immoo sirratti cufuu danda'u waan ta'eef anillee sodaa sanaan lammaffaa immoo gaafan dubbisu kontentiin content reused jechiisuu danda'anii viidiyoo koo keessa jiru jedhee waan amaneefan appeal gochuu dhiise yookiin immoo oliyyachuu dhiise jechuudha. By the way yuutuubiin tokko kan dimonitaayiz ta'uu danda'u yakkitee qofa otoo hin taane dogoggoraan illee yeroo maal ta'utu jira jechuudha. Yeroo dimonitaayiz ta'u illee ni jira jechuudha. Yoo dogoggoraan dimonitaayiz ta'e yookiin immoo algooriizimii yuutuubii dogoggoraan yuutuubiin kee seera akkasii kana cabsee jedhee dimonitaayiziin godhee maal gochuu dandeessu jechuudha. Oliyyachuu ni dandeessu jechuudha. Oliyyattanii lakkii ani kanan akkasiin goone akkas jedhettanii amansiisuutiin akka sinirraa qabachiisuu dandeessu jechuudha. Garuu ani konfideensii dhabe jechuudha. Maal jennaani seera content reused cabsuun oolu jedhee waan shakkeeffan yookiin immoo akkan dubbisetti content reused jechiisuu danda'an yuutuubii kiyya keessa waan jiranii fi sababa sanaaf otoo appiiliin godhiin maalan ta'e jechuudha. Ji'a tokko eeguun dirqama kiyya natti ta'e jechuudha. Kanaafuu yookiin dogoggora keenyaan yuutuubiin nurratti cufamuu danda'a yookiin immoo dimonitaayiz ta'uu danda'a yookiin immoo maal ta'uu danda'a jechuudha. Dogoggora algooriizimii yuutuubiitiin illee monetization nurraa ka'uu danda'a jechuudha. Yoo akkuma isiniin jedhe yoo dogoggora yuutuubiitiin yoo ta'e yookiin immoo algooriizimii yuutuubii yoo dogoggoree monetization nurraa kaase appeal goona yeroo appeal goonu immoo namatti nu ilaalaa jechuudha. Yookiin immoo ekspertoonni yuutuubii irra jiranii waan nuti appeal goone sana yookiin immoo waan nuti oliyyanne sana irra deebi'anii ilaaluutiin decisionii nuu kennu yookiin immoo isaa murtee tokko nuuf kennu jechuudha. Carraan lammaffaan immoo ji'a tokko booda maal gotachuudha reapply gotachuudha yookiin immoo monetizationiif apply gotaa jechuudha. Garuu monetization sana irra deebinee reapply gochuuf yookiin immoo irra deebinee gaafachuu fi dura maal gochuu qabna jechuudha. Seera isaan cabsite jedhan sana irra deebinee maal gochuu qabna jechuudha. Waan sana sirreessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo edit gochuu ta'uu danda'a, tambineelii jijjiiruu ta'uu danda'a, diskiriipshinii jijjiiruu ta'uu danda'a, baanerii dabaluu ta'uu danda'a, viidiyoo rakkoo qabu dileet gochuu ta'uu danda'a. Kanaaf erga kana hunda goone yookiin immoo waan cabsite jedhamne sana erga sirreessinee booda reapply goona monetizationiif jechuudha. Garuu gaafa reapply goonu monetizationiif akkuma duraa sana fakkeenyaaf jennu viidiyoo tokko toon dileet godhee viiwunsa akkasumas wachaaworiinsaa duukan irraa bada jechuudha. Kanaafuu wachaaworiinsaa bada jennaanii yookiin immoo viidiyoo baay'ee otoo dileet gootanii wachaaworiin keessan illee duuka waan baduu fi yoo sa'aatiin keessan ammallee 4,000 guutu ta'e yookiin immoo wachaaworiin keessan public wachaaworiin keessan sa'aatii 4,000 guutu taananii apply gochuu dandeenya yookiin immoo reapply gochuu dandeenya jechuudha. Ganaa teenya maal gochuu qabna jechuudha. Haga sa'aatiin keenya sa'aatii 4,000 nu guututti yookiin immoo public wachaaworii sa'aatii 4,000 gannutti eeguu qabna jechuudha. Kanaaf erga viidiyoo sana balleessanii yookiin immoo waan edit gochuu qabdan erga edit gootanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Monetizationiif reapply gochuun ni danda'ama jechuudha. Anillee egaa ji'a tokko ture sana gidduutti maal gochaan ture jechuudha. Tambineelii viidiyoo koo baay'een jijjiiree, diskiriipshinii baay'een jijjiiree, akkasumas yuutuub baanerii kiyya, profaayil piikcharii kiyya, akkasumas immoo viidiyoo baay'ee kan seera content reused waliin walitti bu'uu danda'u jedhee warra yaadu dileet gochuutiin reapply godhe jechuudha. Kanan reapply godhee akka inni edit godhu yookiin immoo akka inni irra deebi'ee hojii kiyya ilaalu ji'a tokko naa kennan jechuudha. Egaan gaafa August 29 bara 2029 yookiin immoo ji'aan demonetize ta'ettan remonetizationiif apply godhe jechuudha yookiin immoo kunoo akkuma asirraa argitanii apply now kan jettu bataniin duraan deactivate taate turte active naa taate jechuudha. Sanaan booda batanii sanatti buuteenanii reapply godhe jechuudha. Garuu reapply gochuun kun dura akkuma isinitti hime waan baay'een edit godhe jechuudha yookiin immoo waan baay'een sirreessa jechuudha. Akkasumas waan baay'een balleessa jechuudha. Sanaan booda gaafa August 29 apply godhetanii buleessa yookiin immoo gaafa
August 30 yookiin immoo gaafa hagayya 30 bara 2022 YouTube'n deebisee maal jedha jechuudha. Congratulations, you have been approved to join YouTube Partner Program jedheeti meeseejii karaa iimeelii akkasumas karaa YouTube kiyyaa yookiin immoo karaa daashboordii naaf erga jechuudha. Akkan gammade akkamitti akkan gammade gasinitti himuu hin danda'u. Kanaafuu gaaffii lammii YouTube'n amma istaasii maalirra jira yookiin immoo sadarkaa maalirra jira gaaffii jedhuuf gabaabumatti lammii YouTube'n adabbii ji'a tokkoon booda YouTube Partner Programii ta'eera yookiin immoo monetize ta'eera jechuudha. Egaan chaalenjiin keessa darbe kana hunda isinitti taasisuun koo namoota YouTube hojjechuuf fedhii qabdaniif akkasumas namoota YouTube hojjechaa jirtanii fi akka rakkoon kun isin mudanneef yookiin immoo akka chaalenjiin kun isin mudanneef jechuudha. Kanaan viidiyoo kana isin hojjedha jechuudha. Egaan gaafa hojii hojjettu dogoggoruun keen oolu. Kanaafuu chaalenjiin nama mudate hunda isinittan hima. Sanaan booda isin immoo warreen duuba jirtan immoo chaalenjii ani arge kanarraati barachuuti yookiin immoo waan na qunname kanarraati barachuutiin akka deemsa keessan sirreeffattanii deemtan isin jechuun barbaada. Kanaaf dhagaanii kan hundallee kan isinitti taasise jechuudha. Egaan waan anna daraa jechuu barbaadu yoo jiraate namoota YouTube channelii banachuuf karoora qaban akkasumas immoo namoota YouTube channelii qabanii fi waan kun akka isaan hin mudannee fi jalqaba dursanii akka irraa barataniif yookiin immoo akka irraa of eeggataniif isaan gargaara waan ta'eef viidiyoo kana share gootanii akka bira geessan jechuun barbaada. Akka viidiyoo kana jaallattan abdii guddaan qaba. Yeroo itti aanu keessatti immoo yookiin immoo viidiyoo itti aanu keessatti immoo content reviews jechuun kuni maal akka ta'e yookiin immoo yoo maal goone yookiin immoo viidiyoo gosa akkamii yoo gadhiisne content reviews jechisisuu akka danda'u viidiyoo biraatiin as deebi'a jechuudha. Hanga viidiyoo sanaan wal arginutti yookiin immoo hanga viidiyoo sana qabadhee deebi'utti nagannaa turaa jechuun barbaada. Uraa bulaa deebana warreen lammii YouTube kanaaf haaraa taatan immoo yookiin immoo warreen subscribe hin goone immoo subscribe gochuutiin viidiyoo barsiisoo akka kanaa kana ni argattu waan ta'eef akka miseensa taatan jechuun barbaada jechuudha. Warri subscribe gootanitti immoo comment gochuutiin like gochuutiin share gochuutiin akka na bira dhaabbattan isin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma yeroo gaarii.